Nutila ganama rangama barbada turrelleen isuma akkana kana ture namuma akka keetii kana itti dhiheenyaan waa'ee isaanii sirriitti beeku ture kan barbaadaa turre amma kun oduu qabatamaati waan qabatamaati wanni ammati nuuf sirriitti heerti kun jechuudha. Please bilbila kee roobaleedha yookaan kennisiifaa bilbilwaanis keessaan bilbila kiyya siif ergee jira odeeffannoo amma nuuf ergite kana sirriitti nuuf keessaan nuuf himte bareedaadha. Roobalees qunnamuu dandeessa anas na qunnamuu dandeessa sirriitti waan kan irratti dalagna. Elias White barbaada model kallattii biraadha waan tokko si gaafachuun barbaada naatto siifin isa modeli ati mana lubbushii rabbi toora qulqullootaa dhaabu egaa maqaa ishee hunda kaasuun hin oolu Andu'aalam akka lubbushiitti jaalatti Andu'aalam biraa dhabamuu ishiitiin Andu'aalam waan gargaartutti fakkaata of miidhuu ishiitiin Andu'aalam gargaarti erga isaa dhiphatti ta'e akkas gooti jettee yaadda. Yeroo tokko maal seete haala jirurra yeroo qananiin Andu'aalam dhabu filannoo ofii gootee yeroo yaaddutu jira haala kanaan hinteettu haala kanaan akkana godhe jennee yeroo tokko yeroo teenyee gorsinu jira haasa'uma keessa wantoota tokkoon kaaftaniiti wanti akkana nu mudachuu danda'a maal kan jedhamu. Siigalee jiraami wanta kamirraayyuu iddoo kamirraayyuu uf qusadhu wanta akkana akka si mudatu hin barbaadu luuk wanta akkana akka si mudatu yoo jedhame yaalii ajjeechaa eega jedhame nama tokko reebanii irratti dhukaasanii konkolaataa jala rukutanii namni suni utaalee tubboo keessa bu'ee qoshaashaa keessa deemee lubbuu of baraare malee guyyaa san lubbuun isaa ba'ee ture siigalee jira kanarratti hundooftee qananiin maal jettee torban tokko dura otoo ati waa taatee jiraatte ani sirraa hafee jiraachuun barbaadu jecha jedhu Andu'aalamiif deebistee jirti jaalalli isaaniis hamma kana asumaanuu jechuudha siigalee. Hamma kana ture dhugaan jiru kana ture wallaahi dhugaan jiru kana ture ijoollee lama qaba wallaahi rabbiin guyyaa kana ijoollee kiyya ila hamaa irratti haa buusu wanti iddoon isaa walii qaban hammana ture Andu'aalam qananii duuba jiraachuu nama hin barbaanne qananiin Andu'aalam duuba nama jiraachuu hin barbaanne jaalala akkanaati kan isaan qaban bakka. Tarii qaamni addaa kan puus godhee istirasiitti addaa keessa isii galche jiraachuu danda'a sana kanuma wajjin ilaallu ta'a dhugaan jiru kanuma. Okay. Oro. Afachu si kenna afachu. Sinif kenna afachu. Itti anta. Like YTG gaafadhu meetu model seenaa sun deemin dura YTG gaafadhu. TG beektaa seenoo. Okay. Ani yeroo kan hin beeku look TG mucattii jedhamtu TG just TikTok makana irratti yeroo dura qananiin live akkas faa gaggaltu isa tokko hin jira miti turee jira look yoo tarii waggaa yookiin immoo ji'a 8 akkas dura yeroo sanatti dhuftee koomentii barreessifa haa yeroo wajjin jedhanii dhagaa tarii immoo akkas yeroo bilbilaanillee haasaan dubartii tokko son ta'e lama sadii akkas hiriyoota qabdi hinaasuuf hiriyoota wajjin yaaduma gaarii jechootuma gaarii walii deebisan kanaan alatti mana dhufanii hiriyaa dubartii qananii mana Andu'aalam keessatti an argeen hin beeku. Yaa namoonni baay'een akka kaasaa jiranitti TG'n best friend qananii akka taateedhaan isa akkasuma ishee hin beeku garuu immoo duratti toora TikTok ishee irratti akkuma maxxansite walii barreessaa akka turan teekstiiwwan garaagaraa dhoobdee turte sun egaa editingis ta'uu danda'a shooppitee dhufuus danda'a dhugaas ta'uu danda'a kan jedhu yaada namoota baay'eedha waan ta'eef sanarraa waan beektu yoo jiraate akka nu kaastuuf ture. Akkuma jedhame wantichi editingii ta'uu danda'a garuu mootu ila wanti jiru sababni isaallee qananii maal jetti beektaa yeroo baay'ee waan ergaa maatii isii kana waa'ee gaa'ilaa kana maal yeroo wanni jedhamu hin haasofna ana wajjin sirriitti haasofna beektaa hin kolfina anaatu baay'ee namatti dhiyaata buna waliin danfisna yeroo achi deemu yoo isiin nyaata dalagde ani buna danfisa maal naan jetti bar jaarsummaa Harargee naan jette libaanataa fi jimaa erganii haati yoo libaanata aarsite abbaan yoo jimaa hiike taate dubbiin taate waliin jenna siigalee jira. Hangana dirasii tokko haasofnaa gammachuu itti qabdi Andu'aalam isiirra dhiibbaa hin qabu dhugama kaayyoo waliin qabanii jireenya isaanii immoo jiraachaa jiran akkuma gaariitti baay'ee isa sappoorti gooti hojii isarratti baay'ee Andu'aalam sappoorti gooti isitu dhiphata hojii Andu'aalamiif Andu'aalam caalaa kanaafi homa tokko shakkiin isiin qabdu maal isiin qabdu hin jiru siigalee jira wanta shakkitullee jira bar maal dhugaan karaa bitti isiin argatu model seenoo maal la beektaa seenoo Facebookii qabdi ishiin eenyu qananiin qabdu
Okay, fuula Facebook ishiitti irratti maarchii keessa maal barreessitee afaan Ingiliffaatiin abbaa warraa kiyya jireenya kiyya ati kan jettu akka waliigalaatitti jireenya kiyya waan baay'ee barreessite achitti jireenya kiyya gaafan ani kufe hanna bira dhaabbattu maal jettee barreessite waan sana agarteer taate. Argee jira kana dura. Okay, galatoome. Itti fufee obboleessa keenya. Seenaadha waa gaafachuun barbaada seenaadha waa gaafachuun bara seenoo. Lagaan sila duratti ati narra maatiidha isaaniif yaada garaagaraa akka isaan ture isaan biyya kanas waan hin jirreef waan ansi jiru wanta qabatamaa wanta ija kootiin arge wanta gurra kootiin nama qabatamaa irraa dhagee wanta beeku muraasa qoodaan ture waasi gaafachuun barbaada tarii walitti dhiyeenyaan maatii taatanii mana tokko keessa wajjin nyaattanii wajjin dhuddanii wajjin turtaniitu waan ta'eef mee hariiroo isaanii wajjin wal qabatee keessumaa gara gaa'ilaatti dhufuu gara beekamtii laachuu gara maatii beeksisuu wajjin wal qabatee wantoota bebbeeku muraasaa fi wantoonni gaaffinatti ta'anis waan jiranii fi sanaa wajjin wal qabsiistee waan muraasatu nu kaaste. Fakkeenyaaf yeroo jettume fakkeenyaaf akka Andu'aalamitti yoo dhufne yeroon isaa wajjin jireenya jammaran yeroo Andu'aalam caalaadhaan walitti bu'e san booda sana dura akkuma nama kamittuu hiriyyaa haa ta'an jaalalli gidduu isaanii haa jiraatu malee isheenis jireenya ishee yookiin immootu maatii ishee wajjin innis immootu obboleessi isaas jira akkasitti kan jiraataa turan yeroo sanirraa garuu mana tokko jiraachuu eegalan. So akkuma eegalaniin otoo hin turre look yeroo sanirraa otoo ji'a tokkollee darbiin fuudhee deemee kabajaadhaan maatii isaa fira isatti aanan eessuma maal warroota jedhamanis mana isaanitti yaamamanii asallaa geessee maatii isaatiin wal barsiisee jira Andu'aalam. Akkasuma immoo isheenis maatii isheetiin wal barsiistee wanta jiru akkasuma dubbatanii isheen Andu'aalam mucattiin kun Andu'aalam bira jiraachuu Andu'aalamillee mucattii kana wajjin jiraachuu maatii beeksisanii lamaanuu akkanumatti haala gaariidhaan even as sulultaa manarra isheen jirtu kanas kun yeroo baay'ee deddeebi'ee deema waliinuu deemanii maatii isaas maatii ishees gaafachaa haaluma kanaan jireenya isaanii kan jiraachaa jiranii ji'a 3 yookiin 4 booddee mootuu gaa'ila godhataniitiin haala saniin jiraachuudhaaf akkasitti kan yaadaatiin hin jiran kanuma pilaaniin jiru. Hamma beekutti dhugaan jiru immoo kan yeroo hundayyuu dubbatamu isheenis kan amantee kan nuuf ibsitu innis kan dubbatu kanuma bakka hawwiin isaanii kana. Okay, model bilbila kee keessa naa barreessi. Namni isa hordofu jira mana lafa inni jiru kanatti. Nama keessaniifittu. Yaa duratti akka namoonni muraasni maqaa waliin mari'achaa turanitti yoon danda'amate awwaalcha ishee irratti akka argamuuf namoonni muraasni qaama dhimmi ilaallatu wajjin gara jaarsummaa deemuuf yaadaa turanii tarii milkaa'uu dhiisuus danda'a. Adeemsa kamii akkasii garuu deemamaadha kan inni jiru. Okay, galatoomadha. Dhugaadha. Dhugaa biraa hin hafnu. Wanta isin hin jennu biyya keessa teessanii gocha akkanaa kana warra isinirratti raawwatu keessan nu dubbisaa haga dandeenyu ni yaalla jechaadha. Isinillee jabaadhaa. Ani waggaa dheeraa Oromoo tokko ta'ii hin nyaatamta jechaan ture jechaadha. Keessattuu shamarran Oromooti irratti an xiyyeeffate dubbiin. Diraamaa jabaa Oromooti irratti hojjechuun itti fufee jira jechaadha. Amma wantin ani jidduu kana argaa jiruun warri mootummaa deeggarra jedhan mootummaadhaa ol humna baasanii namumti dhuunfamme si ajjeesisuu danda'a. Namni dhuunfan tokko ragaadhaan harkaa qabaani. Namni dhuunfan tokko jechaadha. Mootummaadhaa ol humna baasanii jiru jechaadha yeroo ammaa kanatti. Kanammoo tan cabsinu tokko taane too jechaadha. Gadheen garaa fincaanii deeggartuun naafxanyaa kaleessaa har'ammoo biltsiginnaa jala mataa qabattee too qabsoo Oromoo keessatti bakka tokkotti taniin hirmaanne haadha teenya ajjeesisaa jirti, abbaa keenya ajjeesisaa jirti,
obboleewwan keenya akka gudeeddaman gochaa jiru jechaadha. Okay? Oromoo biyya keessa yoo sodaattan keessan nu qonnama waan hojjannu hojjannaa jechaadha. Durriyyoonni maafiyaan maqaa mootummaatiin daldalan kanu dhaabsisuu hin dandeenya jechaadha. Waan odeeffannoo nuuf hin kennine jechaadha. Warri Andu'aalam Gosaa irratti shira kana torban tokko dura ajjeechaa yaalan kana keessan maqaa isaanii bilbila isaanii qofa nuu kennaa. Akka quufan kanatti akka quufanii haadha Oromoo ajjeesisan kanatti akka quufanii beekaa Oromoo ajjeesan kanatti hinafanii jechaadha. Garuu informationiin gahaan biyya keessaa nuu kennamaa hin jiru. Santu barbaachisaa. Eenyu waan taateef ati Andu'aalam Gosaa irratti dhaadatta. Eenyu waan taateef wanjala hojjetee jira seeraan haa gaafatamu. Namni dhuunfaan tokko mootummaa jala mataa qabatee tooyi mootummaadhaa oli humni keenya waan barbaade tarkaanfii irratti fudhachuu hin danda'a bakka ati jirtutti siin jechaa irraa beeku. Oromoo laala Roobale carraa takkanaa kini taata akka dubbadhu. Hin dubbatta Said. Elias tekstii koo argiteetta? Bayeetiin laalaati moodel seenaa gadi buusaa moodel seenaa gadi buusaati roobale gara keessaatiin qunnamii wajjinaa sayu sirriitti. Okay, seenaa gadi buusi mo'allee gadi buusi mo'atis bu'ii. Jechuun nuti nama nyaachisuu waan hin barbaanneef beektee galatoomaa garuu waan qabatamaa tokko nuuf hiruu keessaniif hedduu ulfaadha. Tole itti fufi tullu ni ilaalame. Roobale asirratti immoo wanti nu hubachuu qabnu warri amma duula sobaatiin nam tokko irratti waa maxxansanii duuluudhaaf deemanis eenyu akka ta'ee fi eenyu jala hiriiranii akka jiranis adda baasa. Kana qofan dubbadhaan warri amma yeroo kanatti duula nam dhuunfatti godhanii jibbiinsa dhuunfatii waa gochuuf deemanii eenyu akka ta'ee fi Position gefunden. kan jedhus immoo adda sirriitti hubadhaa. Namsan warra Die App läuft im Hintergrund. Profailii isaa maalinni namni sun maal hojjechaa jira? Yeroo kanatti wanti namni suni biyya keessa taa'ee dalaguu jiru yookiin immoo sirna kam jala jiraa kan jedhu immoo adda baafan. Yaa kuni shakkii hin qabu be. Kuni waan shakkii hin qabne amma nuyi tan jechaa jirru dhiibbaa mootummaa irratti hangoonu dhugaa intala kanaa fakkeessoo osoo hin taane akka kana dura nu baasi jechaa jirra jechaadha. Amma immoo dhufanii totanii machaa jiran torban tokko dura Andu'aalam Gosaa irratti yaalichi ajjeechaa akka gaggeeffame nutti maa jiru jechaadha. Maaliif yeroo san nutti nimne dhaabe amma keessan nutti nimtanii quuftuu akkanaa kana nutu adabachiisaa isiniin jechaa jirra be. Icciti waan hunda isinitti himuun qabnu be. Nu qonnamaa keessan nu barreessaa isin dubbachuu hin dandeessanii homaa gochuu hin dandeessanii humna hin qabdanii ni beekna. Keessan nu qonnamaa nutti maa isiniin jechaa jirraa be. Nama san maqaa isaa guutuu bakka jireenya isaa bilbila isaa keessan nu barreessa kanumaa jechaadha. Akka quuftanii haadha Oromoo yeetti ajjeesistan kanatti naftanii jechaadha. Amma Andu'aalam Gosaa biltsiginnaa sin deeggaru woboo sin deeggaru namuma sirbuma aadaa Oromoo kana sirbee tooyi aartii Oromoo kana ol guddisu jechaadha. I don't know. Mucaan kuni kana hin godha haadha warraa isaati irratti namni saba isaatiif falmatu haadha warraa isaati irratti kana hin godha jedheeto hin amanu jechaadhaan. Rakkoon jiraachuun godhuu danda'a be. San garuu seerri qoratee gadaa baasu fafakkeessuudhaan osoo hin taane akka Hacaaluu fafakkeessuudhaan osoo hin taane dhugaa qoratee togannu haa baasume. Roobale barbaanna. Roobale galatoomii qoymee takka na obsaati. Waa hunda dura bolittii nagartee taanurra warra gamtuu kan akramteef rabbii qubsuma gaarii haa qubsiisuuni.
maatii fi firoottan ishii warroota isii deeggaranis jaalatanis Oromoota hunda kenna jechuudha. Akka malee hamilee nu cabee qalbii nu cabxee obboleettiin kichuu tana jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Rabbiin illee dhugaasii haqasii haa baasu. Rabbiin baasa garuu an haqni isii sun dhugaan isii sun mootummaan Itoophiyaa yookaan ammoo poolisiin ni baasa jedhee hin abdadhullee takkaallee Itoophiyaa keessatti dhugaan namaa dhugaan haqni uummataa bahee hin beeku. Batte Urgeessaa poolisii fuudhee mana ajjeesee bar kabee kan abbootii gadaa Oromoo jilbiinsachiisanii karrayyuu bakka takka rashananii nuyi miti nama biraas hin jedhanii bar. Dhugaa caaloo akkas jedhamne takka Itoophiyaa keessatti mee dhugaa nama tokko ka'ee nu agartanii beeytan. Kana jechuun shira ta'e jedhamee hojjetamee itti yaadamee dalagame. Fakkeenyaaf obboleettii ta'e moodel rabbi isaa tiksu siif amma siif sodaachaa jiran. Maaliif hagaatti amma asirra baatee dubbatte kana namni riikardii godhee hin ergaa sagalee kee hin beekanii namni warroonnummaan isa kana jala deemanii akkasitti akka isin amma nutti himtan torbee tokko dura konkolaataa isaa ajjeesuuf boo'ii keessa seenee dhokatee achi ba'ee konkolaataa isaa irraa miidhanii jettee nutti himtu kun Andu'aalam du'ee lammaffaa jiraachaa jira jechuudha. Guyyaa san callisitu har'a kana fidela. Odoo san callisuun baatame akka gadaan jechaa jirutti odoo guyyaa masaa waan kana silaa akka dirree baafamu taate har'a wanti kun hin dhufu ture jechuudha. Garuu waan hunda ka fidu rabbii waaqa jechuudha. Kanaaf obboleettii teenna moodel ammas waan isinitti himu dhugaa obboleettii teenna haqa hariiroo isaa waliin qaban akkuma nu yaadnu dhugaadha haqa. Isaan kun akka wal jaalatan Oromoo guutuu beeka. Akka isaan lubbuu wal mararfatan Oromoo guutuu beeka. Maatiin isaanii akka wal beekan nu hundi kenna Oromoo guutuu beeka. Wal fuudhuudhaaf karoora akka qaban nu hundi kennaan beekna hagatti dhiyaannutti jechuudha. Ijoolleen Andu'aalamitti dhiyaatan anarraa qabiiti hundi kennaan ni beekan. Yoom cidha godhattaa yoom si cinaa dhaabbannaa yoom hamilee keessan isinii godha jennaan karoora akka qaban hunda kennaaf warroota isa qunnamnu warroota isa bilbilan hunda kenna waan jireenya isaanii isaa ta'uuti jireenya dhuunfaa isaa isaa ta'uuti wajjumaan isaa turre. Garuu har'a ammoo inni bakka dhugaa jira. Garuu bor seenaa dhalaa bor wanni fedhe dhufullee awwaalcha sirratti argamuu qaba. Wanni guddaan jechuudha. Andu'aalam an abdii qabaa dhugaa akka beeku garuu rabbii Andu'aalam nama amala qabeessa, nama gaarii, nama naamusa qabu, nama saba isaa jaalatu, nama aadaa isaa jaalatu, nama safuu Oromoo beeku, nama duudhaa Oromoo beeku, ilma akkasitti ititee guddate. Kan nama ija keessa ol jedhee ilaalle nama akkasiitu Andu'aalam. An Andu'aalam irraa mormuu hin danda'a. An Andu'aalamin biyya kanas Jarmanis dhufees wal agarree jirra gadhaatiin illee beekta Firaankifaart irratti jechuudha. Maaliif sin jechuu barbaade nama tokko guyyaa tokkollee lamallee otoo wajjin ooltu namni sun nama akkamii akka ta'e tilmaamuun nama hin dhibu jechuudha. Kanaaf ammoo har'allee ammoo isa hamilee cabsuuf isa gartee waan hin taane keessa galchuuf shira ta'e jedhamee godhamee dalagame. Dhugaa san haqa san obboleettiin teenna ammoo asirra baatee hagana nu dubbattee uummata hubannoo hin qabneef nama callisee girgir jedhu kanaaf gurra buusuu keetiif baay'ee galatoomii rabbi si haa tiksu obboleessi keenya ijoolleen dhimma kanatti dhiyaattan poolisiin amma mataa keessaniyyuu isiniyyuu qorannoodhaaf isin barbaadu mala odoo dandeettanii bakka jijjiiratanii gaarii na fakkaatan. Amma galgala kana dhufanii dhimma kanaaf maaliif mootummaan ofuma isaatii dalagee siyujii si baasa siyujii si kenna si jireenya si balleessa. Mootummaa akkanatu biyya san bulchaa jira jechuudha. Kanaaf warroonni of eegaa isin jechuu barbaada warroonni lubbuun haftan maaliif isin dhabuu waan hin barbaannaaf jechuudha. Warroonni akkanaa kun ammoo nu barbaachistan keessan akkuma gadaan isinitti hime kanatti informeeshina wanta deemu hunda dabarsaatii uummatatti kenna sabni haa iyyatu haa lallabu. Maaliif biyya san keessa nageenyi hin jiru mootummaan biyya san tasgabbeessaa hin jiru mootummaa abbaa irra guruupii maafiyaa gaangistaratu biyya bulchaa jira. Dhumarra isin himaami gaangistaratu biyya bulcha. Kaabinee kaadiree fi abbootiin qabeenyaa wal jaaranii biyya san keessatti abbaa barbaadan akka fedhan godhan jechuudha. Akka gadaan kaastetti fakkeenyaaf Andu'aalam paartii kamuu nama kamuun deeggaru deeggaraa Oromooti deeggaraa artiiti. Eega inni dhufe artiin Oromoo guddatee as gahee har'a jechuudha. Nama akkanaa kana ammoo maaf nu caalan hinaaffan hamilee cabsuu isa balleessuu isa jeesuu isa dhabamsiisuudhaaf warroonni irratti dalagan guruppii wal ijaaranii kumaatamatti jira Itoophiyaa keessa. Kana obboleettiin teenna isinitti himaa jirti. Obboleettiin teenna irraa isiniitu hixe malee isiniin fixne jechuudha. Biyya akkanaa kana keessa jira jechuudha. Biyya nageenyi nama dhuunfaa tokko keessatti mirkanaa'uu hin dandeenye jechuudha biyyi Itoophiyaa. Kanaaf dhugaasiillee dhugaa hunda kennaa rabbi haa baasu kanuma jechuu barbaada galatoomaa of eegaa. Akka Saidi galatoomi. Okay, Oromummaa jirtaa mana yookaan Eeliyaas hoogganamee daqiiqaa 10. Roobale abbaa gadaa ol baasi abbaa gadaa. Okay, namni mana hooggantan namni tokko na gargaara please.
Daawwii jirta. Oromummaan illee jirti. Tole Daawwiin deemiin akkuma jirraati. Turin garuu. namni dubbattan jalaa gadi bu'anii abbaa gadaa ergadhaas nan gashaa. Ayyee daawwii anu jalaa gabbu har'a konga. yookaan taa'eeti ani nan bu'a. Jabaadhaa walitti deebina abbaa gadaan ol baasan bu'e. Itti fufaa namoonni biraa.